Ashama akkam jirtu yaa ilmaan Oromoo kan qubee kana barachaa jirtan, kan qubee kana jaallattan, warri na hordofaa jirtan marsaa intarneetii kanarratti akkam jirtu baga walitti deebinee isin jedha. Maaliif yeroo muraasa tokkoo fi viidiyoo waraabuu dhiisitan ture rakkoo waayitu ture. Rakkuma haala biyya keessa jiru sanarratti yaaduudhaa fi akkasumas sammuu nama garagaratti qooduu dhaabuurraa yaadutti kanaafan dhaabee ture. Garuu amma yeroo laalu waa'een Oromummaa kuni yeroo sodaachisaa irra ga'aa jira. Mootummaan amma jiru kuni gara akkanatti fakkaatutti kuni yaada kooti bilisummaadhaan haasawaa biyya bilisaa keessa jira. Bilisummaadhaan haasawaa nama tokko miidhuu kan danda'u miti. Akka yaada kootitti mootummaan istiraatejii amma qabu kuni mootummaan Itoophiyaa kan amma istiraatejii inni harkaa qabu kuni akka fakkaatutti Oromoo kan jedhamu sana biyya sana keessa balleessuudhaaf Itoophiyaa kan jettu san qofa kan biyya Amaaraa kan taate ijaaruudhaaf gatii deemu. Garuu akka beektan kaartaan Oromiyaa sin baddi. Kaartaan Oromiyaa yoo badde Oromoo jechuunis ni bada. Otuma jirru banna jechuudha. Afaan keenya hoo qubee nuuf liqeessan kanan dura haa ta'u namoonni baay'een irratti hirmaatanii kumaatama kan ta'anii iyyatti hirmaatanii kan accept godhanii yeroo sanatti yoo ta'es tarsiimoo wayyaaniin baafatte kan mallasaadhaan gaggeeffamaa ture. Saba kana akkamitti itti fayyadamuu dandeenya kan jedhudha. Isa tokko keessaa afaan isaaniitiin otoo barachuu fi mana barumsaa bannee fi barachuu danda'anii nurraa gadi qabbanaa'uu danda'u. Yeroo kana keessatti nuti saba kana akka feenetti itti fayyadamuu dandeenya kan jedhurraa kan ka'e tarsiimoo perfectly kan hojjetamee ture hojjete. Waggoota 27 ol hojjete. Gadi buusnu waggaa 3 kan qeerroon irratti dammaqxe bilisummaa isheetiif wal'aante wayyaanee mataa gadi qabdee garuu immoo jarri ammas tarsiimoo isaanii jijjiiratanii waan nuti jennu sana kan jedhan kan afaan keenya sirriitti beekan ol baasanii fuuldura keenya kaa'an. Ammas gara gowwummaatti nu fudhatan. Duruu jedhan Oromoon gowwaadha. Oromoon loonii nu jedhanii isuma amma practice irratti godhaa jiran. Dur beektu Oromoon yeroo haasa'u sagaleen isaa afaan isaa reediyoo cabsaa jedhanii turan. Namni hundumtuu sanatti amanaa ture miti. Oromoon sanatti amanaa ture. Maaliif beekumsi hin turre. Warri xinnoon kan baratan saba sana guddaa kan gaara Everest isaan irratti ta'uu danda'u sana gadi qabaniit bulchan. Yeroo baay'ee waggoota baay'eedha. Mallasan immoo humna otoo ittiin dabalini wannoo keessatti filannoo keessatti chaartarii keessatti mirga akkanaa kana akka hirmaatu godhe Oromoon akka qabbanooftu godhe. Garuu maal godhe? Eega sana kan booddee garuu ani immoo namoota nan geeddarre yookaan immoo na wajjin dorgommii godhan na dorgomuudhaaf deeman hunduma isaaniitu nan barbadeessa jedhe. Achuma abaa'oo biyya ari'ee kan danda'e ajjeese namoota beeku. Dhedheessaa irratti namoota 45,065 kan caalantu dhumani. Shaggar keessatti gullallee keessatti kan dhumani loltoonni abaa'oo 20,000 kan ta'an beekna hundumti keenya beekna miti.
Sun seenaatu jira. Seenaatu jira. Namoonni baay'een irratti haasawanii jiru. Qabatamni jira. Sobaa miti. Garuu haa ta'u amma hoo ka hunda caalurra kan sana caalutu dhufe amma. Kan sana caalu sun maalinni akkaataan itti haasawaa jiran kuni tokkitti Itoophiyaa dhaabuudhaa fi paartiin hundumtuu bakka tokkotti hundaa'anii yookaan immoo paartiin hundumtuu badanii paartii tokko qofaatu kan maqaa Itoophiyaa fudhatee deemu ta'uu jira kan jedhu suni gara tokkoon gara dictatorshipitti deebi'aa jira. Ana malee kan biraa hin jiru. Lammaffaa waa'ee boordarii sana balleessuudhaaf kana hunda kan godhan Oromoodhuma barbadeessuudhaaf irratti yaadame irratti sirriitti qindaa'eedha kun jechaa jira. Ati baduu barraa gaaffiin koo ati baduu barbaaddaa? Oromoon akka baduu akka dhumtu barbaaddaa? Natti hin fakkaatu. Afaan kee akka baduu barbaaddaa? Kan itti aanu afaan Oromooti. Silaa qubee isaantu si liqeesse sirra mul'isani. Afaan ati haasoftu mana barumsaan dhaqxu manni kolleejii hundumtuu cufamu kan afaan Oromootiin barsiisaa turan afaan Sidaamatti jijjiiraman. Kun humnaan dhufa. Akkuma durii new colonialism. Kanaaf yeroo yaadu dhiifama guddaa baay'een haasawan waa'ee siyaasaa haasawuu hin danda'u barbaadu garuu nan haasawaa dirqama na keessaa ba'a. Namni Oromoo ta'e hundumtuu yeroo quuqamu yeroo waa tokko waan gaarii waan laafaa jechuudhaaf ka'u garuu waan laphee isaa keessa jiru sana as baasee ifatti ibsa jechuudha baasa jechuudha. Dhiifama guddaa gatii Oromoo ta'eef. Dhufa kanaan dura beektuu bakka tokkorraa akka arguu dandeessu kana maybe jira viidiyoo sirrii yookaan hin jiru. Kuni emailii kooti. Email kaabulchaa at gmail.com bakka isin naqunnamuu yoo barbaadan naqunnamuu dandeessanidha. By the way, namoonni na beekan jechuun Professor naan jedhan. Ani bakka tokkotti hin barsiisne kana barsiisuu jalqabe asirratti malee ani Professor si turre dhiifama guddaadha. Garuu gati kabajanaaf qabanii fi waan an godhee fi waan an godhaa jiruu fi Professor naan jedhan. Professor Oromoo. Akkasumatti kan Oromoon na moggaase sana akkasitti akka nama waamtan barbaada. Maqaa koo barbaadan. Maqaa koo beekuudhaaf yoo barbaadan naaf barreessa. Garuu gara haqaatiin gara dharaatiin yoo ta'e deebiin argattan. Haqa eenyummaa keessan sirriitti ibsitanii maaliif akka barbaadan yoo natti himtan isiniif deebisuu maqaan koo eenyu akka ta'e eessaan jalqabe eessaa akkamitti akka ka'e kun hundumtuu isinitti himuu danda'a. Isin beekaadha. Kanaaf kuni asirratti maal jedhaa qubee afaan Oromoo kan barreeffame afaan keenyaaf afaan keenya isa kami afaan Oromooti. Miti? Wala. Eessatti dhaabe asitti bara 1994 akka faranjiitti jechuudha. Hanga bara 2006tti hedduu itti xumurameedha kun. Seenaan akkasii miti. Dhugaa yoo ta'e yoo kana isinitti himuu jalqabe seenaan isaa baay'ee dheeraadha. Kanaan hin jalqabe ani ijoollummaadhaan loltuu dargii keessatti bite. Waggaa 12tti taatee safar keessaa na baasa na galchanii achi mana barumsaa tokko ture Dukkumaan Dirrijii jedhama Sigaa Meedaa. Achi mana barumsaa keessaa yoo ani just ministry ፈተና ደርቤ ሁለተኛ ደረጃ መካከለኛ ደረጃ ገሉዳፍ የሮ ደሞ
gara taataqqoo safaritti fudhate. Ijoollee 600 waggaa 12 qabaa waggaa 16 qabda jedhanii nama mallatteessanii nagalchan. Anyway. Suri kan biraati. Akkamitti lolli kun qubeen kun jalqabe. Otuma lola Eertiraa keessatti anis taataqqittan leenjifame achirraa dirree dawaa naannoo dirree dawaatitti leenjifame ture ji'a 3 fi achirraa baatiidhaan gara Eertiraatti dabarre. Asmaraa naannoo turre asmaraarraa gara alfaabeetitti gaadud bakka jedhamu tokkotti dabarre. Bakka lolli itti jalqabde suni 8-12 jedhamti bakka birgeediin 5 itti dhume. Birgeediin 5 itti dhume shaambalii tokko guyyaa halkan guyyaa argamtu qotu fi guyyaa tokko keessatti gadhiisifne. Loltoota baay'ee cimtuudha ijoollee gatii taanee fi diinni dhaabbatee nu arguu hin dandeenye. Guyyaa seenu sana baay'ee nu argan kanaaf yuunifoormii magariisa uffannee deemnaa turre. Yoo ashawaa keessa qaxxaamurree kiiloomeetira 5 jira bakka nuti kaanee bakka isaan jiranitti deemuudhaaf tabba tokko jira 8-12 jedhamti. Maaliif achitti akka namni naannoo isaa ishee sana dhiisanii darbanii deemuu danda'u turan garuu achirratti namni birgeedii 5 jechuun beektu. Nama 5,000 gara 8,000 dhume achirratti. Milishaa dabalatee loltoota durii dabalatee loltoota dargii dabalatee baay'eetu dhume. Nutis achirratti dhumuudhaaf deemne garuu kan keenya akkas hin taane. Niimoone ariine achirraa tabba sana gadhiisifnee shaabiyaan achirraa akka baqattee naaqfaa barra akka galtu goone. Kan itti aanu gaaduu ture. Achirratti wareegama baay'eetu kaffalame garuu isas gadhiisifne gara naaqfaa barratti galchine. Achirra bakka mishiigin guddaan kan ture naannoo naaqfaarra. Naannoo naaqfaarra tabboon gurguddaatu jiran dheerota jiran magaalaan naaqfaa achi gadda wannoo keessa qollaa keessa jirti gadi jirti. Ima lolle garuu magaalaa sana keessa darbuu hin dandeenye. Gara biraatiin dabarree deemne. Maaliif rakkoo ture? Kun tabba meetiraan mishiigin isaanii meetiraan boombiin jira. Seenaa kuusitti manaaf kuni kanaafuu jechuu kiyya. Bara 1981 irratti Oromoo leenjii irraa dabarree gara dhuraatti dhaqnu gaaffii kaase. Nan argaa ture gaazexaan afaan Addis kan jedhu Addis Ababaa tokko kan Tigree afaan Tigreetiinis kan attamuuf jira. Akkasumas darbeetu kan afaan Gaambeellaatiinis waraqoon gaazexoonni ofiishaalii otoo hin ta'in kan afaan isaaniitiin barreeffamanii dhufanii jiranii turan. Garuu kan Oromoo hin jiru. Nuti matoo tokko shamballi tokko keessayyuu gara 30-40 taana. Asuma walgahii irratti maaliif gaazexaan afaan Oromootiin hin jiru? Jalqabaan eenyutu dubbisaa jira? Ani dubbisuu daala baradhee jira ani dubbisaa yoo kan biroo sun qottee bultoota yoo ta'anis dubbisuu danda'a. Zabalaate. Afaan Oromoo የሚባል ነገር የኦሮሞ ላንጉዌጅ ቋንቋ የሚባል ነገር የለም። ትንበላንተ አለ ናንጀ ሻምባ አምሳለቃው አቹማን ነቀበተን ታርጌት ነው ወደተ ተበተ ኮልባኔቱ ሎላ ጀልቀምኔ ስናይፐሪን tokko dabarsuu dide tabbi tokko tabba lamatu jira inni tabasa fuundura karaan nuti seenuu dandeenyu karaa kana asinis gadi buunda qileedha asinis qileedha allayyaadha hin danda'amu kanaan itti deemuu itti fufuu dandeenyu meetira 150 irratti inni dhaabbateeti ka mucaana bira jiru paagoodha asiin itti galchee inni biraammoo xiitiin as bira dabarraan
matariisa bude mataraan dabarse kun dhagaan sun otoo ammallee dhaqee ilaalee waggaa 30 booddee achuma jira ammallee. Namicha na biratti du'e sana obboleessa koo kan sana achi jalatti awwaalle. Jedhe. Maqaan inni yeroo loltuu keessa ture kan qabu Muhammad ture. Asiraalaqaan na qabatee jira. Amsaalaqaan na qabatee jira. Matawalaqaan na qabatee jira. Matawalaqaatti haasofnaan namni tokko dhaqee matariisii sana snaayiparii sana tokko rukutuu qabaa jedhee. Nama tokko kenni jedhan Muhammad jedhe. Muhammad nama sadiitu tura. Ani Muhammad Ahmad, Muhammad Abdallah, Muhammad Kadir kan jedhamantu jira. Oromoo isaanii Oromoodha hundumti isaanii. Muhammad Ahmad, Muhammad Hussein Ahmad naan jedhe. Okay. Mataan koo durus akkas kanaafuu mataa koo akkasitti jaalladha. Yeroo hundumaa sana na yaadachiisa. Yeroo sana mataa koo haddadhee ture. Dhagaa buuneetu mataa haddannee maaliif miidhoo hin qabnu gariitti filannus hin qabnu. Wanni wajjin immoo ho'a baay'ee helmenti wajjin ho'a baay'ee nutti uuma. Kanaaf nan addadha. Sanarraa ka'ee kan hanga ammaatti nan addadha sammuu wannoo rifeensa guguddisee hin beeku dhiifama guddaa. Achirratti dhaqitii wannoo san snaayiparii sana rukutii naan jedhe. Ilaala. Ani waggaa 13 fi walakkaa akkas ta'a. Kilaanishkooppii koo asirra godhadhee boombii lamaan buqqisee zig zag zig zag zig namichi dhukaasus na rukutuu hin dandeenye. Akkuma basaasa sanaatti tafiigaa. Yeroo jira gahee dhufee tan yoo godhu inni achi jiru inni rifatee deemee jira. Na rukutuu hin dandeenye. Ani garuu waan itti ergame sana baafadhe rukutee ol ba'ee yoo laalu namichi meetira 100 achi fagaatee taa'eetu na laala. Qawwee isaa jilbarra dhagaarra taa'eetu qawwee isaa asirra godhateetu na laala. Yeroo ani ol ba'u na rukutuu danda'a ture. Garuu akka ani ilaalutti ijoollummaa akka argeeti natti fakkaata. Ani baas. Tabba sana gadhiisise. Ajjeesuu baadhus garuu tabba sana gadhiisise. Namichi sun kan ijoollee keenya rukutaa ture gadhiisee deeme. Amma wannoo irratti yeroo wannoo kennan madaalaa kennanii madaalaa yeroo wannoo baanu madaalaa sii kennan garuu amma ምክትል አስር አለቃ ማዕረግ wannoo takka asirratti na godhan. Tole haa ta'u kana wajjin ani suni waan kana argachuudhaaf miti kan hin deeme. Ani loluudhaaf hin deeme. Waan akkasiillee hin beeku. Loltuudha. Ijoollummaadhaatti seenee maal akka ta'es hin beeku garuu eenyuuf akka lolu sirriitti hin beeku. Waan na barsiisan hin qaban. Ammiyyee Itoophiyaa kan jedhu malee. Dogoggora guddaa. Kuni achirratti dhaabbate. Sunoo otoo achirraa deebineetu egaa achirratti dhaabbanne wannoo keenya diriirsinee maal jedhama tiriicharii keenya diriirfanneetu amma boqonnaa fudhachuudhaaf gara duubatti yoo deebinu sammuu koo keessa dhufe. Oromoon afaan Oromoo bu'aa tokkoon barreeffamuu qaba. Afaan Amaaraa Amaarinyaa qaba. Innis achirratti jalqabe. Gara alfaa leetarii 19 eega walitti qabee ji'a 3 keessatti tireening keessa turre ammas achitti walii qabneetu lolli ka'e. Lolli kaanaan baagii keenya hundumaa gara kaampiitti dabarre. Kaampiin sun rukutame. Waan duubatti deebituun sun bade eegasii ani isaan irraa qabamee lola keessatti diinaan qabamee shaabiyaadhaan qabamee lola isaa na fudhatanii deemanii isaan wajjin ture ji'a 3 akkasii yeroo dargin immoo wannoo jechuun jalqabee isaan jalaa miliqee Suudaaniin bahe. Achi Suudaan keessa ji'a 7 moo ji'a 9 ture achirraa gara Ispeenitti Stroy
bishaan keessa lootee doonii keessa seentee akkuma dandeenyetti geenye. Waa gargaaree namni nu gargaaree waa tokko miti. Jalqabaanis feenan seenee mucaa Gojjaamii tokko wajjin inni Ameerikaa dhaqee pheenxee ta'ee ani immoo pheenxee ta'uu hin barbaanne achumatti hafe Spain. Achirra bara 1994 mana barumsaa tokko ture yeroo jalqabaa yeroo dhufnu waggaa 3 booddee xumure no certificate high certificate kan jedhamu tokko electronic argadhe akkuma yeroo sanatti akkuma degree amma primary degree kan jettanii ta'a garuu eegeessifte booddee jireenya koo barbaachisu ni barbaachisa ture sana malee jiraachuu hin danda'u hojjedhu malee isa qabadhe hojii waan itti baradhe sana toon ta'in hojii hin taane maaliif discrimination jira siif hin kennani hojii gaarii kanuma irratti kan ka'e eegasii suni ilaatee bara 1994 irra jalqabee itti deebi'ee jalqabee jechuu barbaadeetanii garuu kan uumaan isaa jalqab dhalanni isaa bara 1981 fi 82 iddoo keessatti yeroo nuti boqonnaa lolarraa fudhannee wanna hojjechaa ture training godhaa ture sana keessatti jechuudha. Kanaaf isin oduu isin ittiin baay'isu meeqa daqiiqaa 21 my god hin beeku kun naa darbamoo naaf hin darbu YouTube afaan saba tokko identity saba tokkooti eenyummaa isaati. Ana Oromoodha yoo afaan jedhe naan jedhani afaan kee maali yoo na jedhanii gaafatani afaan Oromootiin jedha. Oromoon afaan isaatiin identify ta'a. Maalis addaan baafama jechuudha addunyaa irratti. Oromoo jechuun saba bal'aa kan afaan Oromoo haasa'u jechuudha. Afaan sana akka mirgaatitti qabaachuudhaaf akka identity isaatitti guddifachuudhaaf kan gargaaru yoo qubee isaa qabaate jedheetan yaade kun opinionii kooti. Namoonni na geeddartan yoo jiraatan like godha share godha maal jechuun qooddadha hirodha ijoollee bira hiriyoo takeessaniin jechuudha. Kuni gargaarsa tokko akka qubeen kuni guddatee haala biraatitti jijjiirame gaaf tokko afaan keenyaaf otoo liqaa uffatiin kan keenyan kan Oromoo tokkoon uumame itti fayyadamnee afaan keenya waan nuti barbaanne seenaa keenya barreessuu dandeenya jennee nan yaada. Isinis akka yaadan isin kadhadha. Gatiin dhaggeeffataniif har'a baay'ee galatoomaan jedha. Yeroo itti aanutti asirratti bakka dhaabe kanarraa ka'ee qubee achirratti barreessuudhaan waan isin barbaadan barreessuudhaan waliin barachaa deemna jechuudha. Kanaafuu isin na gargaartu an isin immoo akka barattan isin gargaara. Wal gargaarree afaan keenya guddisna akka nu wajjin jiraatu godhuu dandeenya. Nuti beekaa yoo diinni nu mooyate nuti jiraachuu dandeenya garuu afaan keenya baduu danda'a. Akkuma kanaan dura godhan fakkeenya durii isa durii seenaa durii irraanfachuu hin qabnu. Diinni seenaa keenya aadaa keenya afaan keenya ukkaamsee baduudhaaf eega ga'ee kan survive godhe. Kan itti aanu immoo sana caalaa ta'uu danda'a. Qofumaayyuu nullee afaan keenya wajjin nu barbadeessuu danda'u. Kanaafuu wal gargaarree waliin taanee afaan keenya guddisuu nu barbaachisan jedha. Ani Oromoon Profeesar Oromoo naan jetti anis Profeesar Oromoofiin jedha. Kanaa achitti kanaan duras jedhe yoo naa barreessitan isiniifan deebisa. Galatoomaa warri na dhaggeeffatan
akkuma jedhe yoo fedhii keessan ta'e waliif qooddadhaa, waliif hiradhaa, wal barsiisaa. Yoo rakkoon tokko jiraate, waan isin hin galle tokko yoo jiraate, akkaataa itti barreeffamu yoo isin dhibe natti himaa, isinifan ibsa. Rakkoon biraa hin jiru. Galatoomaan jedha. Galatooma.